Sheekoo gabaabduu takkaa'uu maqsa gabaabaa tokko isinii himeetiin xumuran. Yeroo tokko damiinaa biyya bulcha jiran eega sirni gaddaa biyya tana irraa kufee booda damiinaa biyya tana bulchaa ture. Damiinni kun gorsaa cimaadha qaba. Biyyi damiina kana garagalchuudhaaf qabsoo guddoo gaggeessitee damiina kana garagalchuu dadhaban. Iccitiin damiina kanattiin garagalchuu dhabne maali jedhanii qoratan. Huyyii guddaa nuti hojjechuu qabnu dagatamee jenne. Damiinni kun gorsaa cimaadha qaba. Dura isa dhabamsiisuuf gorsaa cimaa biraa dhabamsiisuu qabnaa jenne. Gorsaan isaa kun ganamaa galgala ni gorsa jechuudha. Hedduu yaalanii dadhaban konferensi gabaabaan tokko boodarra ol ka'ee yaada furmaataa fide. Wanni damiina kana goonu gorsaa kana goonu afooshaa teenya keessa dhukkubni seenee jira. Dawaanis qullubbiidha. Namni qullubbii nyaanne afooshaa teenya keessa isaanii baay'annee gorsaa kana ifatti attimnu tarkaanfii fudhannu jenna. Gadi teessisanii tokko lama jedhitti himanii yaa abooni mootiidhaan gorsaa hogguu mootii gorsa qullubbiin irraa ajooyitiiti rabbii jaatana na nyaachisinaa ta'a jee afooshaa dhabde jeniin heerri afooshaa mamta gajabaadha ta mootummaa taragaatan afooshaa jibeessanii beeynaa boqqanaa miti nyaattu malee jedhe nyaachisan damiina hanga gareen takka damiina irmaa qullubbii nyaachiftu gorsaa nyaachiftu gareen takka damiina kutte damiina namicha jallaa kana ati maa gorsaa godhatta gorsaa nuusii ta'a kun namicha nama sirriitii miti nu bira taa'ee si arrabsu jiraa jedhan baganda keenya taa'ee yaaboo maal jeen arrabsu jira yaaboo damiina faadii ajaawaa ganama ogguun haasaa'uun ajaan saana rakkifte jeesse haasaawa jeniin akkamitti jeen amma damiina summiitti naqanii gurbaachi maal jedhaniin qullubbii nyaadhu dawaadha hoggu damiinaa wajjin haasoytu akkatti na jooyne akkanatti rakkii garagaltaa jeniin garagaltee haasoyte jeniin damiina maaltu keeyte jira gurbaan kun waanni afaan keenya ajaawanaan jedhaniif tana numaan waddayyee ni aanettee manguddoon damiinaan milkeet afaan kee ajaawu dhugaatuu wanni itti beeytu jeniin hoggu siin haasawu fuula kana sirraachi garagalaa sirri laali jeniin ganama boroo isaas qullubbiin akkatti na jooyne garagali jedhaniini ganama deemee dhufe damiinni oggu gorsa seenu damiina gorsuu dhatte oggu seenu faraqaa osaa oggu haasawu damiina irraa akkana achi garagala yoo namichaati damiina qullubbiin akkana jooyne jira yoo damiinaati afaan kiyya ajaawaaf narraa achi garagala jira kanaaf waliin dhawanii damiintichanii ari'anii isa guyyaa lamaa sadii keessa bakka irraa kuchiisan jechuudha ummata Oromoo jidduutti yeroo jidduutti kana karoorfatee gamana waan biraaju ofirraa eeganii nama hojii isaatiin akka majaalatanii miidhama galatooma. Afaan seenaa eenyummaa fi bulchiinsi sirna gadaa isaa awwaalamee akka lammii lamadaatti ilaalamaati ture kana hundi keenyaa ni beeknaa jechuudha. Sirna nama nyaataa ajjeechaa fi gidiraa honga hin qabne nurratti raawwachaa turee fi harqoota gabrummaa humnaan nurratti fe'amee ifirraa darbuudhaaf ummanni Oromoo waloodhaanis ta'ee matayyaadhaan qabsoo hadhootuu gaggeessaa ture. Waraana seenaa qabsoo Oromoo fi Oromummaaf godhamte keessatti lolli calii calanqoo fi harka muraa fi harma muraan aanolee akka faajjii bilisummaa diddaa rooroo gabrummaatiif godhamtetti ilaalama. Sirna gabrummaa jaarraa tokko oliif nurratti raramee firraa faccisiisuuf gadaameessi Oromoo gootootaa fi hayyoota hedduu dhalche. Gootota akka Bakar Waaree, gootota akka Elemoo Qilxuu, gootota akka Jaarraa Abbaa Gadaa, gootota akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, gootota akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, gootota akka Mucee Amman Mucee, gootota akka Yaayyaa Alii Siree, gootota akka Nagarii Tulluu, qabsaa'ota akka Sheek Bakrii Sabaloo, qabsaa'ota akka Dr. Mahammad Rashaad, hayyoota akka Obbo Jawaar Mohammad, hayyoota akka Pirezidaant Obbo Lammaa Magarsaa,
hayyoota akka muummee ministeeraa obbo Abiy Ahmed faa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed faa qofa osoo hin ta'in gadaameessi Oromoo gootootaa fi hayyoota gameeyyii miliyoonaan lakkaa'aman nuuf arjoomee jira. Fuullee bakka amma jirru karaa achii iddoo weellisaan beekamaa fi jaalatamaan Mustafaa Harawwee fi sabboontoonni biroo haala suukanneessaa ta'an ta'een itti ajjeefamanii. Mustafaan Harawwee haala suukanneessaan kan ajjeefameef yakka hojjetee osoo hin ta'in afaan Oromootiin sirbuun isaa akka yakkatti ilaalamee akka maleetti akka galaafatamu sababa ta'eeti jira. Uummanni keenya qabsoo handhaawaa obsa nama fixachiiftu kan aarsaa fi wareegamni lubbuun baay'een itti kafalamee kan qeerroo fi qarreen gaggeeffameen waaroo gabrummaa irraa maree darbee jira. Dhiigni qeerroo fi qarreeleen keenya kaleessa duudee isaanii saba isaaniitiif laatanii qoma isaanii ammoo diinaaf kennanii daandii irratti dhangalaasan har'a roga afuraniin haala kanaan walitti qabamnee bilisummaadhaan akka mari'annu nu taasisee jira. Qabsoo Oromoo keessatti hooggansi jijjiiramaa amma jiru karaa dimokiraatawaa fi qabsoo nagayaatiin mirga uummanni Oromoo humnaan dhabee akka deefatu shoorri isaan taphatan kan laayyoo tanatti laalamuu miti jechuudha. Gaagama xiqqaadhaan bu'aan olaanaan akka dhufu tarsiimoo kaayyatanii mirgoota uummata Oromootii fi sabaa fi sablammootaaf qabsaa'anii jiru. Qabsoon uummanni keenya qeerroo fi hooggansi jijjiiramaa taasisaniin imalli jijjiiramaa jiruu fi jireenya uummata keenyaa bu'uura irraa jijjiiruuf abdiin irra kaayame eegalamee jira. Qaamni imala jijjiirama kana deeggaru akkuma jirutti keenya kan irraa maayyii akka nuuf milkeessu hundi keenya hojii garaagarummaa keenya bal'isuu osoo hin ta'in hojii tokkummaa keenya cimsuu dhaloota dabran keessatti beekumsaa fi dandeettii qaban uummataa fi biyya isaaniitiif oolchuu hin dandeenye. Sababni hayyuun keenya qaama biyya bulchaa tureen moggatti qabamee hidhaan tumichaa fi baqattummaan gidirfamaa ture. Har'a ammoo seenaan jijjiirameeti jira. Itti fayyadamuudhaafis qabatamaan daandiin saaqameeti jira. Hiree argame kanatti fayyadamuu fi fayyadamuu dhabuun shanacha hayyoodhaa keessa jira. Hayyuun bifa bittinnaaween osoo hin ta'in bifa gurmaa'ee fi tarsiimaawaa ta'een carraa kanatti fayyadamuun filannoo osoo hin ta'in dirqama lammummaati. Akkuma reefu hayyu dureen horee yeroo qindeessituu kaasanitti horeen qindeessituu yerootis haala mijaawaa uumame kanatti fayyadamuudhaan beekumsi hayyootaa walitti qindaawee muuxachuu takkaa'oo haareewuu uummata keenyaatiif akka oolu yaaduun waldee caayaa hayyoota Oromoo hundeessu sochii eegaleeti jira. Horeen qindeessituu yeroo miseensota 9 keessaa qabu horeelee xixiqqoo biroo horeelee yeroo jalatti caaseeffamanii fi qaamota qooda fudhattoota birootiin deeggaramaa hojiilee qophichaaf nu gargaaran raawwachuun waltajjii hora hundeeffama waldee caayaa hayyoota Oromoo kan har'aan tanaarra geenyeeti jirra. Waldeen caayaa hayyoota Oromoo waldee ijaarmeenii isaa gumii abbootii gadaa afuran qalloo fi humbannaa jalatti ta'ee siyaasaa tokkollee irraa bilisa ta'uun jiddugala isaa uummata godhatee sirna gadaa raabaadorii ijaaruu fi diriirsuu aadaadhaa fi duudhaa Oromoo irratti hawaasummaa fi diinagdee irratti waldee hojjetu. Kanatti aansuudhaan mul'ataa fi ergama gaggabaabseetiin isiniif dhiyeessuudhaaf ijibbaadha. Akkuma ibsametti waldeenyi caayaa hayyoota Oromoo kun mul'ata if danda'e qaba.
beekumsi ammayyaa fi aadaa duguugamee bu'atti jijjiiramee hawaasa aadaa fi gochaan tokkoomee fi rakkoo hawaasa diinagdee bu'uura irraa furatee uumamee argamudha. Kanaafuu waldeen caayyoota har'a hundaa'e kun fuulduraaf karoorri isaa mul'ata yeroo dheeraa kan qabate kana fakkaataa jechuudha. Ergama isaa gamee ilaallatuun ergama caayichaa gurguddoon kanneen armaan gadii kana jalqaba irratti sirna beekumsa hayyoota duguugee gara bu'aatti jijjiiru uumuudha. Kaayoon waldee kanaa kan jalqabaa. Lammaffaan abbummaadhaan sirna gadaa raabaadorii dagaagsuudha. Akkuma beekamutti naannoo bahaa kanatti sirni gadaa raabaadorii imalmaanaa fi daran diriirsuudhaaf hayyoonni gahee mataa isaanii taphachuudhaaf ergama as keessaa fudhatanii jiran jechuudha. Katti aanuun sirna aadaa fi seenaa hawaasichaa dagaagsuu fi dhalootaa dhalootatti dabarsuuf qaama dhimmi ilaalu waliin qindoomina cimaa uumuu danda'u diriirsuudha. Kaayoon ergamni sadaffaa waldee kanaa jechuudha. Afuraffaa hawaasa diinagdee hawaasichaa ilaalchisee gorsa ogummaa walirraa hin cinne caasaa bulchiinsa gumii abbootii gadaatiif laachuudha. Itti aansuudhaan shanaffaa irratti barbaachisummaan isaa kun maalirraa ka'ee hajamu gaafiin ka'uu waan maluuf jecha waa'ee barbaachisummaa irrattis gabaabsee yaada kennachuun barbaada. Sirni gadaa raabaadorii ijaaruu fi diriirsuuf gorsi deeggarsaa fi qoonni hayyuu waan dabaluu qabuu fi hawaasa beekumsa ammayyaa fi aadaa duguugamee bu'atti jijjiiramee hawaasa aadaa fi gochaan tokkoomee fi rakkoo hawaasa diinagdee bu'uura irraa furatee uumuun barbaachisaa waan ta'eef waldee hayyoota Oromoo kana hundeessee jirra jechuudha. Lammaffaa sirna aadaa fi duudhaa hawaasichaa dagaagsuu dhaloota irraa dhalootatti dabarsuu qaama dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef jaarmee caayaa hayyootaa kana hundeessee jirra jechuudha. Hayyoonni bifa gurmaa'een dantaadhaa fi fedhii uummata Oromoo caalatti akka kabajsiisan godhuudhaa fi kana qofa osoo hin ta'in uummanni Oromoo sabaa fi sablammootaas haammatee waan deemuuf jecha dantaa sabaa fi sablammootaatis akka kabajamtuuf ni carraaqaa jechuudha. Rakkoo hawaasa diinagdee hawaasichaa ilaalchisee gorsa ogummaa ni kenna beekumsaa fi dandeettii muuxannoo furuudhaaf carraaqqii gamasaa godhuu waan irra jiruu fi waldeen kun hundaa'uun barbaachisee jechuudha. Hayyuu beekumsa qabuun qaama jijjiiramaa leellisu cinaa dhaabbachuudhaa fi deeggaruun waan barbaachisaa ta'eef yeroo ammaan tanaa biyyi teenya jijjiirama keessa waan jirtuuf jecha jijjiirama jalqabame kana itti fufsiisuudhaa fi gahee mataa keenyaa bahuudhaaf hundaa'uun barbaachisaadha jennee amanna. Kabiraa hooggantoonni jijjiiramaa eegalame kana itti fufsiisuun horachuun waan barbaachiseef waldee kana keessa hayyoota horatamee biyya tanaa fuulduraaf abdii akka ta'an gahee mataa keenyaa ni baanaa jechuudha. Kaayoon caayaa kanaa waa lameef keessaa qaba. Kaayoo goroo fi kaayoo goree hajamu. Kaayoo goroon caayichaa gumii ijaarsa sirna gadaa raabaadorii guutuu gochuudhaan gorsa ogummaa ammayyaa fi aadaa diinagdee fi hawaasummaa irratti uummataaf gumii abbootii gadaatiif laachuudhaan sirna dimokiraasii amma ijaaramaa jiru keessatti fedhii fi dantaan uummata Oromoo caalatti akka kabajamu mirgoonni dimokiraasii fi namummaa sabaa fi sablammootaattis kabajamee roga hawaasaa diinagdee jijjiiramni hunda galeessaa hirmaannaa fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu akkasumas haqa qabeessummaa fi walqixxummaa dhugoomsuu akka dhufu taasisuudha. Kaayoon gooroo waldee caayaa hayyootaa dimshaashatti kana fakkaataa jechuudha. Laata kaayoon goree waldee caayaa hayyoota Oromoo maalii jennee yoo ilaallu taate qabxiilee hudhamu akkanaatu as jalatti eeramee jira. Tokkoffaa rakkoolee ijoo uummata keenyaa adda baasuun saffisaan akka furaman ni taasisa. Akka humnaa'u yookiin muuxatuu fi ijaarsa diinagdee gara sadarkaa olaanaatti akka ceesisu deeggarsa addaan hin cinne ni taasisa. Sadaffaa dhaabbilee barnoota olaanoo waliin ta'uudhaan qorannoo fi qo'annoo uummata fayyadu akka gaggeeffamu ni taasisa. Afuraffaa beekumsi aadaa fi ammayyaawaa cobee haala fayyadamummaa uummataa bifa guutuu ta'een dhugoomsee
qindoominaan hojiirra ooluu danda'uun carraaqqii addaan hin cinne ni taasisa. Shanaffaa waltajjiilee marii gulantaa adda addaatti haala yeroo ilaalchisee heera, seera, imaammatoolee fi tarsiimoolee irratti gadi kumii walirraa barachuun muuxannoowwan jiran akka wal jijjiiran ni dandeessisa. Torbaffaa waltajjiiwwan marii garaagaraa uumuudhaan rakkooleen uummata keenyaa akka furaman ni carraaqa. Saddeettaffaa qorannoon imaammataa fi tarsiimoon diinagdee fi hawaasummaa irratti fuulleeffatanii uummata keenya caalatti fayyadu akka gaggeeffamu haala mijeessuu fi deeggaruun guddina hawaasa diinagdee fi tumsa walirraa hin cinne ni taasisa. Sadaffaa deeggarsa ogummaa ammayyaa fi aadaa irratti hundaa'ee caasaa mootummaa dhimmi ilaallatuu fi caasaa sirna gadaa Raabadooriif laachuudhaan aadaan hawaasichaa sirna gadaa deebi'ee akka dagaagu akka qoratamuu fi akka diriiru ni tumsa. Kurnaffaa haala yerootii fi tarsiimoo ba'ee irratti gorsa itti fufiinsa qabu qaamoota garaagaraatiif ni laata. Akka hojiirra ooluufis dhiibbaa walirraa hin cinne ni taasisa. Torbaffaa qaamoota qooda fudhattoota nuti namni wajjin hin daleenne hin jiru akka waldiyaatti gumii abbootii gadaa furan qalloo fi humbannaa qeerroo hojjettoota mootummaa manguddoota qaamota nageenyaa abbootii amantaa dhaabbilee miidiyaa dhaabbilee barnoota olaanoo dhaabbilee hawaasa siiviikii dhaabbilee mootummaa miti mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaatii wajjin ni hojjannaa jechuudha. Kanaafuu nama dantaa fi fedhii uummata Oromoo akkasumallee ammallee dantaa fi fedhii sabaa fi sablammootaa kabajee hojjetu irratti isaan cinaa dhaabbannee wajjin hojjechuudhaaf qophiidha. Maayii irratti kallattiilee hojii gurguddoo waldeechaatiin eeruu barbaada. Akka waldee kanaatti qabxiilee gurguddoo akka tarsiimootti kaayanneetu jira. Tokkoffaa sirna gadaa Raabadoorii deebisanii ijaaruu fi diriirsuu. Kana jalatti hojiilee gurguddoo hojjannee qopheeffanneetu jira. Fakkeenyaaf qonnoo fi qorannoolee gaggeessuu hayyoota beekumsaa fi aadaa qabanii fi hayyoota ammayyaa waliin waltajjii uumanii waliin dhiyeessuu kan jaamu as keessatti ni haammatamanii jechuudha. Lammaffaa guddina hawaasa diinagdee irratti uummata gahoomsuu kan jaamus asirratti hojiilee uummata fayyadaman irratti qaamota qooda fudhattootaa wajjin taanee gamtaadhaan ni sossoonaa jechuudha. Sadaffaa afaan, aadaan, seenaan, eenyummaan Oromoo dagaagsuu hajaamu akka galma guddaatti qabanneeti jirra. Kana jalatti hojiilee jiranis hojjechuudhaaf qaamota qooda fudhattootaa wajjin bal'inaan hojjannaa jechuudha. Afuraffaa qorannoo fi qorannoolee rakkoo uummataa hiikan gaggeessuudha ja'a. Kana jalattis hojiilee hojjetamaniitu jira kallattii fuulduraa jechuudha. Kabiraa Khayirraa Maayyii barnoota leenjii fi ICT babal'isuu irratti akkuma faajirratti argitanitti abbaa gadaa gama mirgaatiin laaptooppiitu jira. Kanaafuu barnootaa fi leenjii babal'isuu ICT babal'isuu hajaamu tarsiimoo teenya keessaa adda dureedha. Kana jalatti hojiilee hojjetamaniitu jira. Dhaadannoo waldee kanaa sirna gadaa Raabadoorii ijaaruu fi diriirsuuf hayyoonni gahee olaanaa qabu. Hayyuun aadaa fi ammayyaa jijjiirama amma jalqabame kana itti fufsiisuuf shoora olaanaa qabaa kan jaamu galatooma.